Tuni bifa keetiin yaa jechi kun sirrii ture amma fakkeenya waliin gallu ani fi maatiin isaa waliin gallu sirumaayyuu amalaan waliin gallu yookaan wanta nani godhu hin jaalatan oonan jedhe kun jecha biraa hiika biraa qabaachaadha. Na jibbu oonan jedhe ati hawwii waan taateef si jibbu jechaadha. Namummaa keetis si jibbu jechaadha. Maatiin isaa namummaa keetis si jibbaa? Amalaan jechuun nuti wanta wal arginee waliin haasofnee maal jennee hin qabnu amala kootii fi na jibbanii jechuudhaaf. Tasuma namni natti siqee anaan iyyuu na bare ana normaalii namni amalli koo nama hin dhibu wanta ta'eef namni amala keetiin maatiin suni amala kiyyaan na jibbu jetta akkasii. Amala kiyyaan miti ana namni natti siqatee namni dhufu. Maaliif si jibbu? Amala kooti namni na jibbu hin jiru garuu biyya keenya biyya xiqqoodha wanta ta'eef abba ani shamarran tokko qofaadhaan maatiin abbaa warraa keetii suni maaliif si jibba hawwi? Ikkoo siifi maan jira maaliif na dhaggeeffanne ree? Ani akka deebistun barbaade. Ikkoo siif deebisuuf ikkoo waan asitti muqabaachuun qaba. Maatii kootiifanii durbii ana tokko qofaadha. Dhiira sadii qabu abbaan koo wanta ta'eef ani wantoota obbolaan koo dhiiraa godhanii jechuun teenisii taphatu faana teenisiin taphadha. Puulii taphatu faana puulii taphadha. Saayikilii oofu faana saayikilii oofaan. Obbolaan koo na faana barumsatti baba'an garuu ganna qofaan arga wanta ta'eef. Saayikilii oofaa gaafa ani duwwaa lama bakka jiraannurraa ka'ee bakka hojii abbaa kootii ga'ee gaafan deebi'u biyya sanatti namni puulii harkaan qabe dubartiin harkaan qabde saayikilii oofte teenisii taphatte jechuun ilaalcha mucaan ishiin baalageedha bakka akkas jedhamaan. Sababa kanaatiif irra isheen ikkoo duriyyeedha. Ilmi keenya akkamittiin duriyyee fuudha jedhaniitu jibba akkasii sammuu isaanii keessaa qabu. Erga nuti wal fuunee ilaalcha akkasiisan qabu jechaadha. Ilaalcha akkasii sana qabu sana booddee garuu inni okay asirratti ilaal nama 400 oltu nu dhaggeeffata. Okay waan ati gootu san irratti saayikilii taphattaa kuwaasii taphattaa yookaan ijoollee dhiiraa waliin hirummaa qabdaa waan san irratti isaanii waan san hin jaalatan ati gara fuulduraatitti illee jechootuma keetillee maaliif soddaa keetirra darbeeto lammii keeti sabni keenya immoo aadaaf safuu qaba jechoota madaalu waan san madaalu filata. Amma fakkeenya fosonansi ta'e kubbaa miilan dhiira waliin taphadhaa gadi bayeettanii olii gadi deddeemaa waan san irratti wanta ani godhu san irratti maatiin isaa hin jaalatanii waliin gallu kanarratti hin jedhee ibsadha malee na jibbu jedhee ta'uunan dubbadhe ana eenyummaa kiyyaan ani roobalee ta'uu kan bifa kiyya kanaan na jibbu jechaadha. Hiikni isaa jibbiinsa ammoo jechi kun addunyaa irratti dhoorgadha jechuun akkuma gorsaatitti gara fuulduraatitti kana miidiyaa gurguddaa kanarratti hin dubbatin. Okay gara biraattiin hawwii achirratti waan miidiyaa sana irratti dubbatte guddisa keenyatu garaagarummaa qabaa kanatti waliin gallee jetti. Guddisa ani itti guddadhee fi inni itti guddadhee ani intala abbaa qabeenyaati jetti. Jaalalli qabeenya irratti hundaa maaliif jecha isa fayyadamte? Ani intala abbaa qabeenyaatiin jenne kanatti dogoggorte atillee seeraan hin dhaggeeffannee ta'uu mala. Ani intala abbaa qabeenyaatiin jedhe otoo hin taane ani intala kallattiidhanii miti an jette kallattiidhaan intala abbaa qabeenyaatiin jenne ani maatiin kiyya tan na guddisee haala kana na kunuunsaniiti hin beektaa maatii akkaataa inni maatiin isaatti guddisee fi akkaataa ani itti guddadhe garaagarummaa qabaadhaan jette achirratti. Eeyyeen akkaataa nuti itti guddanne sirriidhuma garaagarummaa qaba garuu maatiin kiyya ana kunuunsuudhaa fi dirqama qabeenya qabaachuu qabu miti. Kunuunsuun akkasitti of dhiyeesse miidiyaa sana irratti garuu akkasitti of dhiyeessite hundi obbolee jalatti komenteedhani. Ani akkasitti of hin dhiyeessineen. Maatiin kiyya na kunuunsuudhaa fi dirqama qabeenya qabaachuu qabu miti. Maatiin kiyya sirriidhuma shamaran tokko waan an ta'eef sirriidhumatti na kunuunsanii sirriidhumatti na guddisanii. Maalan jedhe achirratti maatiin kansaa maatii koo olitti baay'ee qabeenya qabuun jedheen. Namni qabeenya qabaateef miti. Namni qabaatee kan itti jiraatu jira qabaatee immoo kan ittiin jiraanne jira beektaa normaalii wantoota kana. Qabaataniif miti kan ijoollee ofiitiif godhanii qabaataniif miti kan maatii ofiitiif godhanii. Garuu ani guddisi keenya gargariidha kanan jedhee
abbaan kan koo jechuun bakka nama ijoollee isaatiif jiraatudha. Nama ijoollee isaatiif jiraatudha. Kana jechuun bakka jaalalaaf jireenya baay'ee nu argisiise. Ijoolleen koo kanan ta'in jedheetu Okay. Tullume asirratti xiqqoo bireekii fudhadhu. Hawwiin biizinasa qabdii Finfinnee keessaa mana barumsaa qabdii gara Buraayyuu kanaayi intala cimtuudha. Akka shamarree Oromoo takkatti intala cimtuudha jechaadha. Shamarree akkasii jajjabeessa. Warri immoo warri dhiiraa warri abbaa irree taatanii too diktaatara taatanii too haadha warraa keessan bulchuu barbaadanillee xiqqoo riilaaksii nu godha jechaa jirti hawwiin. Tullu maal taajjabdamee asirratti? Roobale asirratti garuu ani tooni yaada kennuu baadhee natti tola dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Garuu maalidha? Namni yeroo gargar ba'u waanuma jiru. Haa ta'u iyyuu malee qaamni sadaffaa akka isaan jidduu jirudha. Gargar ba'uun isaanii fakkeenyaaf tarii dhiibbaa maatii ta'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee amalli inni qabu amala adda tokkodhaa rukutuu jettee amalli sun durumayyuu hin jiru moo adeemsa keessa dhufe wanti sun kan jiru fa'aa beekuu barbaade maaliif dura wal beeku taanaan amala isaati taanaan wal beektanii wal cuunfitanii wal hubattanii itti galtan taanaan wanta wal siniksisu miti. Haa ta'u iyyuu malee qaamni sadaffaa kan jidduu jiru natti fakkaata tarii maatii ta'uu danda'a. Akka isheen amma jirtu. Shakkii keeti kun. Shakkii kooti. Inni kun. Okay, hawwi qaamni sadaffaa sin jidduu jira. Wanta akkasii nu gidduu hin jiru. Okay, walii galteedhaan hin jiru jette wanta akkasii. Nama sirukutuu suni yeroo keessa tan dhufe moo durumaanii innuma dura wal jaalattanuu amala akkasii hin qabaadha. Tulluun illee tan gaafiidha. Qaamni sadaffaan nu gidduun jiru wanta akkasii hin jiru. Ani immoo namni dhufee ana gidduu galee ani ittiin gaa'ila koo diiguu miti. Jechuun nama waan akkasii fudhatu miti dhugaa dubbachuudhaaf. Okay, me gara gammadaa shoo sanitti ammas hin deebina. Saniin alatti waa tokko si gaafadha. Hawwi maaliif namni nu dhaggeeffachaa jira waan tokko sirraa isa barachuu qabu. Miidiyaa irratti wanta uummata fayyadu hojjenna. Okay, me ati intala Oromoo takka daldala qabda intala cimtuu takka garuu maallaqa waan qabaattee fi gammachuun hin jiru. Gammachuun abbaa warraa gaarii argataniitoo gammachuu jireenya gaarii jiraachuudha. Me ati jireenya kee keessatti kana booda abbaa warraa akkamiit hawwita? Jireenya kee keessa gara fuulduraatitti abbaa warraa akkamiit hawwita? Kana booda normally nama hojii koorratti nama na jajjabeessu nama na hubatu nama na gorsullee nama jaalala naaf qabu nama anaanillee bakka waan hundumaa jaala nama anaaf kabaja guddaa qabuun barbaada. Maaliif jaalalli namni wal jaalatullee wal kabaja. Jireenya keessatti jireenya gaa'ilaa keessatti bakka waliif qabaachuu wal kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'eedhuma barbaachisaadha wanta ta'eef amii bantii amma dhufee jira nagalchaa jechaa jira galchaanii. Isa kami lakkoofsa tokko barreeffatu. Maqaa lakkoofsa tokko yoo lakkoofsa tokko jette bee hundumatu barreessa. Namni biraan barreessina jireenya keessatti jaalalatu dursa moo maallaqatu dursa? Maallaqi jiraatee nama tokkorraa jaalala hin qabdu yoo ta'e daqiiqaadhaaf iyyuu bira taa'uudhaaf iyyuu nagaa namaaf hin laatu. Nama hin jaallanne faana normaalii abbaa manaa godhachuu yookiin kanaafuu jaalalatu dursaa? Eeyyee. Jaalalatu dursaa? Okay. Nama tokko wal jaalattee maallaqa hoon qabaatiin akkamitti waliin jiraachuu dandeessa? Jireenya nama kamiitiif iyyuu maallaqni waan murteessaadha.
Garuu immoo maallaqa qabaattee jaalalli hin jiru ta'ee jennaan jiraachuun hin danda'amu ulfaata. Kanaafuu kamtu dura dursa? Jaalalatu dursa. Maallaqis barbaachisaa erga ta'e, jaalallis barbaachisaa erga ta'e. Jaalalli jiraatee jennaan waliin jiraachuudhaaf illee dirqama hin hojjetta. Namni kamiyyuu hojjete jennaan immoo sababni maallaqaan arganneef hin jiru. Okay, abbaa warraa kee abbaa qabeenyaatti moo taane kino anamma ol seene kun. Sagalee banadhu amana sagalee kee banadhu nagaa gaafadhu viidiyoo illee ba'i. Gaafa inni miti haa godha fachi booda gaafannaa isa. Injee ka waan ta'eef sagaleen namni tokko miti gaafata. Okay. Galatoomi obboleessa keenya amiin baga nagaan dhufte. Amin me hawiyati miti godhadhu amin baga nagaan dhufte miti gaafadhu. Taap gora share copy link gora sagaleen akka sirriitti qulqullinaan dhagahamu. Waan asirratti dubbannu waan dhaloota keenya barsiisu malee waan dhaloota keenya diigu hin dubbannu jechaadha. Amin viidiyoodhaan bahuu dandeessa moo akkanumatti dubbatta? Akka booltan nagaan isinii fayyadamtuma keessanii fi baga nagaan dhufte. Hawwiidha fillee amiini fillee giiftii kennaa fi warri giiftii darbachaa jirtan kun. Baga nagaan dhufte obboleessa keenya. Tole galatoomaa baga nagaan dhuftanii. Namoonni viidiyoodhaan bahuu dandeessaa? Yaada keessanis nu hubanne jechuudha reefuma waan dhufee seenaa jiru. Lakki naannoo jettu. Okay, galatoo. Connection kosirrii. Naamni itti kana gaafachaa turte ani immoo akka inni kan barbaadaan turre si galee amantiin koo sin eeyyamu yoo niikee bor kan biraa wajjiniin gaa'ela dhaabuu kan hin dandeenye amantiin koo na jaja. Garuu waan tokko akka namaatti iyyaalta beekta. Iyyaalta akka abboota amantiittis hin jiraata akka maatiittis akka hiriyaattis hin jiraata. Tootaalii yaada keenya tokko miti wal bira miti jechuudha. Garuu immoo Waaqayyo jedheenaan normaalii nuyi waliigneef keekii murree fi wanti tokko hin jiru yaada Waaqayyooti yoo ta'e jechuudha boruyyuu. Fedhii koo miti yoo jetti ta'e isheen iyyuu jechuudha. Anis yoon fedhii koo miti jedhamte fedha keenya jiraachuu hin dandeenyu nuti. Fedha Waaqayyoo malle. Nu hubatte yoo ta'e jechuudha. Akka amantii kootti naasaa jiran amantii hanqee hin beeku. Fedha kan keenya jiraachuu fi kan Waaqayyoo jiraachuun gargari. So sababa sanarraa ga'eef immoo tootaalii akka hiikamu itti deemteen akkasas ta'e hin hafachuudha. Kanaafiyyuu kottuu waliin wallollee akkasitti adda ba'urraa pirogiraamii kana qopheessinee yoo warra adda baanne maal fakkaata edheetan gaafadhe isheenis tole jettee sana booddee sagantaa sana fakkaatu qopheessinee jechuudha. Galatooma. Fedhii keeti akkas gochuun suni sagantaa kana qopheessuun fedhuma keeti irratti hundaa'eeti. Fedha kooti. Okay, ishiin illee kanuma nutti himte waan tokko si gaafadha. Amma haadha warraa keeti intala bareedduudha yoo haasoftullee naamusa qabdi. Beektus haasawa ishiitis dhaga'een jira nama hojii hojjettu. Fakkeenyaaf rakkoo dura qabdassan sammuu keessan keessa fuutanii lafa gootanii onnee keessan bantanii kana booda dogoggora jiru hunda sirreessitanii too yoo walitti deebitan fedhiin qabdaa. Yaa amma akkuma si kaase ani hojjetaa mootummaan ture seen dubbatetti hin beeku. Ammas immoo barnoota upgrade gochaan jira Addanaa Finfinneeti. Barnoota nuyi barannu miindaa mootummaatti nyaachuuf qofa otoo hin ta'in jireenya keenya illee ittiin gaggeeffachuuf isii galee. So
namni maraatu miti. I am normal. I am not abnormal. Na yaada jechuudha. Akka namatti na yaada. Akka nama kamitti immoo nan karooran qaba. Egereen koo maal akka ta'e sinaan beeka. Jireenyi isheef ta'u maal akka ta'e, jireenya naaf ta'us maal akka ta'e waliin dubbannee kun hawwiif hin ta'a. Kun immoo anaaf ta'a. Yoo akkasitti deemame kun gaariidha. Jedhamee utuu dubbatamee fi yoo isheen itti olii galte anammayyuu ayaan fedhe rakkina tokko hin qabu. Maraatuu immoo miti namni maraatuu miti. Akkas ta'a sana ta'a. Thank you. Fedhii qabdaa. Amin. Galatoom. Asitti amini rakkoo doo hiikame ani qophiidha jechaa jira. Kinoo dhaggeeffatoota keenya akkas jechaa jiru. Tulluunillee yaaduma kana kennaa ture duratti nuyi Oromoo ijaaruu maatii Oromoo ijaaruu malee maatiin Oromoo akka gargar bahu hawwiis hin qabnu fedhiis hin qabnu jechaadha. Jireenya abbaa warraa godhatanii to'i walii kan abbaa warraa yookaan haadha warraa biraa godhanna jechuun namni yoo atitti hidhattu backgroundii kee duuba kee qorataa jechaadha. Kana dura bee inni akkas ture siin jedha yookaan kana dura ishiin bee akkas turte si jaalatellee si sodaachatoo sitti dhufa yookaan ammoo si hacuucetoo si cabsee mooraalii kee si cabsee akka ati lammata waliin jenne yookaan si cabsitee si waliin jiraachuu yookaan si waliin jiraachuu barbaada jechaadha. Asirratti ijoolleen Oromoo of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Ani akka nama tokkootitti hawwiinii fi obboleessi keenya Amiin kuni also ijoollee babbareedduudha footoo keessanis arge viidiyoo keessanis arge ijoollee ganaa guddatanii too boru of dhiistanii too'i saba keessan biyya keessan tajaajiluu dandeessanii jechaadha. Ani hawwiin koo also yoo abbootii amantaan yookaan abbootiin jaarsiin jira yoo kanallee ta'e wanta hunda bal'inaan teessanii too'i also furattanii ani hawwii kan kooti jechaadha. Anis naannoo sittiin dhalattasan namoota ciccimoo achiin yuunivarsiitii barsiisan baay'ee anan beekutu jira. Abbootiin amantaatis anan beekutu jira. Sadarkaa adda addaati irra tan hojjetanillee abbootii amantaa dabalatee too anan beekutu jira. Hawwii inni rakkoo keenya hiikannee too dhaggeeffadhaa jalatti gaafin ani dhiyeessu. Rakkoo keenya hiikannee too'i sirreeffannee too'i yoo waliin jireenya keenya araaramnee itti fufnee ani qophiidha jedhee jira jechaadha. Okay. Hawwii ati maal jetta asirratti? Otoo gaaffii kana nan gaafatiin dura gaaffii inni akkanaaf deebisu barbaadu tokkoon qaba. Anatu si gaafate isin lamaan imma keekii murtanii too jechuun gaaffii gara boodatti gaafachuu dandeessaa gaafachuu wanti inni ilaal gaaffii ati gaafachuu qabdudha kun jechuun otoo kana waan araaramaan maalitti otoo hin dhufiin iyyuu gaaffii ati gaafachuu qabdu. Wanti sila koomentii YouTube isaa jalatti anaani hin jenne yoomanii ati hin jenne jedhee jira. Garuu YouTube sila gammadaa show jalatti seenaa sobaa jedheetu koomentii kenne. Wanti ani gammadaa show okay galatoom awusha afachu adeemsi miidiyaa akkas osoo hin taane suni laalamma yoo araara ta'e balleessaa san irratti dubbannaa jechaadha. Garuu fedhii qabaachuun inni fedhii qabaa gara keetiin ammoo fedhii ni qabda san irratti waan amma ati komiirraa qabdu kana hunda jaarsa irratti teechisneeto balleessaa kan keetii kun sirrii miti amalli kee akkasii kana jettee tan ishii miidhuu rukutte kun hundi in hojjetamaa jechaadha. Mee amma inni ani qophiidha jechaa jira. Walitti deebi'uuf qophiidha in araaramnaa rakkoo tokko hin jiru jechaa jira. Ati amma intala daa'ima ganaadha. Innaa gara fuulduraatitti sadarkaa guddaa irra gahuu dandeessa jechaadha. Mucaan kun immoo akka suura irratti arge akkuma kee kana bareedaa jechaadha. Nama barates nama tokko waliin jireenya eegaltee too nama akkasii argachuun akka salphaatitti akka hin taane beekuu qabda. Namni har'a sitti kokkolfee ta'aa bareeddutti siin jechuu danda'a. Garuu hanga inni si jaalatu sani namni si jaalatu hin jiru gara fuulduraatitti illee. Okay. Mee hawwii ati maal jetta inni qophiirra jiraa araaramuu fi yoo rakkoon keenya furatee jechaa jira.
ati yoo rakkoo sun furate araaramuuf qophiidha akka walii galaatitti rakkoo sun furate. Rakkoon amma as gidduutti daqiiqaa 5 gidduutti furamu otoo hin taane rakkoon waggaa 3 ana dhabee waggaa 3 taa'ee rakkoon furamuu hin dandeenye as TikTok irratti dhufee daqiiqaa 5 gidduutti furamuu hin danda'u. Tasumatti araaramuudhaaf fedhii tokko iyyuu hin qabu. No, inni asitti miti furamu asitti miti anas siin jechaa jiru bee kuni poroosesa ji'a 5 illee fixuu danda'a. Yaa. Garuu fedhiin kee maali rakkino gara nama 500 wayin si dhaggeeffata ati fedhii qabda rakkoo inni laale rakkoon kun hiikamu waan kana dura sirratti raawwate hunda dhiifama si gaafataa jechaadha. Amala sanis guutumaa guututti jijjiiraa jechaadha. Kuni maatii dabalatee waan hunda abbootii ijaarsa dabalatee to'i caluma jedhanii to araaramne bakka hoyiidhaan ta'uu miti. Sirritti gaa'elli kun sirritti gadi ijaaramu araarri kun sirritti gadi ijaaramu qaba. Ati daa'ima innis ijoolleedha jechaadha. Ati rakkoon ati isarraa jibbitu hundi yoo furame araaramuu fi fedhii qabda. Rakkoon inni qabu normaali furamuu waan hin dandeenyedha. Maaliif waggaa 3 taa'ee ani isa dhumaa akkan hin gaabbineef isa dhumaa akkan hin gaabbineef bori maaliifan carraa tokkoon kennineef jedhee akkan hin gaabbineef carraa tokko kenneefi waggaa 3 taa'eetu waggaa 3 gidduutti jijjiiramuu kan hin dandeenye. Har'a jijjiiramee na faana jiraata jedhee tasuma sammuun koo fudhachuu hin danda'u. Tasuma na fudhachuu hin danda'u. Maaliif waggaa 2 isa faana jiraadheetti miidhameera. Waggaa 3 isarraa adda ba'eesi miidhameera sirriitti. Maaliif dubartiidha waan ta'eef baay'ee maatii umurii kanatti abbaa manaarraa adda ba'anii maatiirraa adda ba'anii miidhamuuni kanarraan immoo namni anirraa adda ba'e. An guyyaa tokko isarraa adda ba'ee guyyaa tokko ani hamaa saawween beeku yoo dhukkuffatee ani otoon dhukkuffatee bakka inni dhaqee dubbisa. Hawwi gaafin kiyya isaa miti gaafin kiyya isaa miti. Bakka galatti fedhii qabda. Hin qabu. Okay. Siruma itti yaaddee jirta harka dhibbaanni fedhiin qabdu. Carraa sadhumaa kenneefi akkan murteessu na godhee jira. Wanta ta'eefi fedhiin qabu. Okay. Wanta kana ati har'a maybe dallansuu keessa jiraachuu dandeessa. Amma hin murteessitu ta'a garuu waan kana sirriitti itti yaadi. Taayitoo ji'a tokko yookaan ji'a 2 sirriitti itti yaaduun barbaachisaadha. Mee jala kanatti komentii gaafanna. Hawwiinii fi Amiin walitti haa deebi'anii warri jettan lakkoofsa 2 barreessame. Amiinii fi Hawwii walitti haa deebi'anii warri jettan lakkoofsa 2 amma dhaggeeffattootaaf carraa kennin. Lakkoofsa 2 barreessa walitti haa deebi'an. Walitti haa deebi'an. An jettan lakkoofsa 2. Dabili barreessaa jira dabni. Lakkoofsa 2. Lakkoofsa 2. Sadi singaafanne lakkoofsa 2. Hawwiinii fi Amiin walitti haa deebi'anii lakkoofsa 2 no jedhasi garuu lakkoofsa 2tu mo'achaa jira gamma. Okay. Sabnillee akkas kinolaale namni adda ba'uu keessan hin jaalatu uummanni jechaadha. Hunduu lakkoofsuma 2 nama 2tu duwwaa barreessee nootan jedhe nama tokko. Okay, baay'inaani warri lakkoofsa biraa barreessitanii stop please. Okay, hawwi namni illee adda ba'uu keessan hin barbaadan jecha namni ilma namaa adda ba'uu jaalatu seexana malee namaa miti jechaadha. Itti yaadi hawwi kuni murtii kan keeti. Nu yaada si dhiyeessina sirriitti itti yaaduun barbaachisaadha. Maaliif inni qophiidha jedhee jira jechaadha. Atis itti yaadi too keessanii sin haasofnaa. Maaliif isin ijoollee Oromooti. Ijoollee xixiqqoodha sadarkaa guddaarra ga'uu dandeessu boru. Adda baanaa no. Har'a waan tokko eenyu obboleessa keenya kana gowwoomse boru garuu itti gaabba. Waan tokko hawwii har'a yoo gowwoomse yookaan yoo dogoggore boru itti gaabbaa jechaadha. Maaliif maatii ijaaruun ati maal jedhama mammaaksi tokko nama hin beeknerra seexana beektu waliin jiraachuu wayyaan jedhu tokko sin jiraa miti. Kanaafuu abbaa warraa kee tan seera wal fuutan tan yeroo dheeraa waliin jiraattan tan isa beektu akka miidiyaa irratti illee dubbatte anduraa kiyya jettee jirta. Itti yaadi sirriitti.
Okay, asirratti tullu waan dubbattu qabda yookaan burukee azala jirta. Okay, tullu waan dubbattu qabda asirratti inni abbaa warraa ishii abbaa warraa hawwii ani qophiidha wanta rakkoon nu jidduu jiru furate walitti deebi'uuf qophiidha jechaa jira. Maal jettaati asirratti tullu? Ammallee hawwiin itti yaaduu qabdi. Isarraa akka hubannetti innillee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sirraa adda bahuudhaaf qophii akka hin taane itti yaadeellee waan sana waan godhe natti fakkaatu akka isa yaadutti hawwii ati irra deebiite akkuma jenne yeroo fudhadhuuti waan sin jidduu jiru jaarsa biyyaanis haa ta'u karaa maatiis ofii fi kadhaatti waliin osoo jiraattanii gaariidha. Maaliif garatti deeman amma beektaa Adrobaleen jedheera waraabessa hin beeknerra waraabessi beektu si nyaachuun gaariidha ni jedhamu kana wanti sin jidduu jiru sin waliitiin sirreessuu ni dandeessu. Innis immoo yoo garaagarummaan sin jidduu jiraate yookaan immoo yoo miidhaan sirra gaate waan sana dhiisuu akka danda'u. Amala addaa miti amma jechuun yeroo kana araada addaa waan akkasiillee haasaa keessan keessaatiin argine yeroo haasoftu sati baay'ee tasgabbiidhaanii innillee akkasuma amala qabeessa sin lamaaniyyuu kanaaf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e walitti araarama isa kana. Kana har'a akka ta'ettu amma TikTok irratti yookiin daqiiqaa 5 keessatti miti. Ji'a tokkos haa ta'u, ji'a lamas haa ta'u itti yaaddanii waliin haasaa inni kuniyyuu waliin haasa'uun iyyuu qaroomina beekumsa. Wanti sin adda sin baase kuni hanga dhumaatti sin jidduutti dildila wayii ni ijaarre yookaan immoo gamoo tokko ni ijaarre. Kanaaf ammayyuu wal bira jirtu waliin haasaa maal tureeyyuu jedhaati yeroo fudhadhaati nama jaarsolii yookaan immoo isunumti keessaniyyuu wajjin haasoftanii gara fuulduraatti osoo waliin jiraattanidha hawwii kooti kuni. Ameenis atis ijoollee baay'ee qaroomtanii namoota yaada ciccimoo qabdanidha gaafa haasoftan argineerra. Kanuma jechuun barbaada Roobali. Masarat dhaabaa ol galchime. Yookaan burukee yookaan masarat dhaabaa shamarran ciccimoo ol galchennu akkaati duratti ittisanitti taap gochaatu warri jala jirtanii. Amiin. Atime hawwiin waan si mufachiiste hin qabdi gammadaa shoo gubbaarratti waan itti mufatte ni qabda. Interviishii sanirratti. Yaa'u utuu lama taanee gammadaan waa midhatee gaarii ture. Maaliifi dhugaan jiraachuu mala somni jiraachuu mala. Hundi dhugaa miti hundi soba miti. Ta'uusi namni dogoggoruu mala anis dogoggoraa of hin jechuu nan danda'a yookaan gaariidha of hin jedhu. Dogoggoruu nan danda'a dogoggoras qabaachuu nan mala. Garuu dogoggora isaarra namni sirraan tokko hin jiru. Fakkeenyaaf inni isheenii kaastee jechuudha. Piroobileemii akkasii qaba. Kana qaba jettee kan isheen kaastee rakkina ta'uu danda'a. Ta'uu dhiisuus immoo danda'a. Garuu immoo akkuma jedhametti tole ishee rakkina. Tole rakkoo uumameera waan ta'eef rakkoon uumame kun immoo haasaameen furama dhuguma akka haasaa jirtanitti. Kanaafiyyuu yoo lakka amma isheen eeggamaa turte dhuguma dhugaadha. Dhuguma ati nammiine maal mana jirte? Waan hin jedhu qabu waan deebisu qabu. Tootaalii hawwii argachuu fi yookaan hawwii ijoolletti dhufuu fi simmiidhaa jechuun irra jiraata jechuudha. Akka yaada ishee irraa hubachaa walitti tekstiin gochaa turte silaa. Kanaaf jireenya gaarii jiraachuu barbaade namni kamuu yaada isaa beekamaadha jechuudha. Garatti adeemu. Anammayyuu ayyaama open ammayyuu jechuudha. Buriyyuu akkasuma. Fedhii qabda. Garuu ana gaafin kiyya gammadaa shoo irratti waan ishiin itti si mufachiiste qabaachirratti. Yoo qabaadde waan godhuun qabu dhiisuu maleedha. Amma furmaanni koo dhiisuu malee wanta godhuun qabu. Dubbiin amma dhiisuu jedhamu kun hin ta'u dubbii waan jiru yoo asirratti haasa'uun hin dubbachuun barbaanne keessan itti himuu qabda haala tasgabbii amma dubbattu kanaani. Ani achirra baay'inni isaa hawwiin waan achirratti dubbatte tokkoffaa jireenya ishiitifuu gara fuulduraatifuu xiqqoo ishii tan dhiibbaa irratti fidu hanan jedhee ofii kiyyaa fi tilmaamu tokko hin jira. Okay.
obboleessi keenya kuni itti deebi'uu fi ammallee ani qophiidha. Hawwiin immoo no jechaa jirti. No. Kuni dubbiin no kun hin ta'u. Maaliif abbaa warraa kee waan ta'eef Masarat Dhaabaa kana dura hordofaa turte waan nu irratti haasa'aa turre. Baga nagaan dhufte duraan dursee ta'u. Akkam jirtan nagaa jirtu? Nagaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eeddanii ani social media Facebook irratti argee waan hawwiin barreessiteen argee. Yaa. Waan mashiin barreessiteen argee yaadonni akkasii haala kanaan dhufuun isaanii gaariidha garuu moor keessa seentee iccitii haasa'uuf namaaf hin mijatu. Mee sandura Masarat Dhaabaa sandura la background kiyya kana laale afaan Ingiliffaatiin wanti barraa'e kuni. Naan argeera argitee miti waan akkasii kana dura argitee beekta? Argeen beeku anas haara natti ta'e ani wantoota xiqqoo waxaa jedhanii argitee aadaa keenyarraallee waan akkasii kan argees biyya faranjii jiraachuu isaayyuu ani gaggaafadheetumaan beekee argee hin jiru achiyyuu baay'inaanii. Anyways namni jireenya keessatti waan baay'eetu nama mudata garuu xiqqoo bitaa natti ta'ee ture haalli isaa gammachuudha moo gaddamoo naan galle hundaafuu garuu waan isaatti dhagahame godhaniiranii jara lachuu mariitiin godhanii. So ishiin fedhii ishiitiin osoo hin taane fedhii abbaa warraa ishiitiin isatu godhe malee ishiin fedhii akkasii yaada akkasii hin qabdu akka amma gaafannee jechaadha sitti. Inni salma nu mirkaneesse. Okay. Kastaanaan namoonni garuu akka keessan naa barreessanitti walii galaniiti kan jedhu namni baay'ee waan baay'ee naa barreessanii